انطلقت في تل أبيب مظاهرة نظمتها هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة. أفاد مصدر أمني للجزيرة بأن الأمن العام السوري. قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان رجال دين سوريين من الطائفة الدرزية دخلوا إلى إسرائيل. هي لكم أيها الشعب. ننوه مشاهدينا إلى مجموعة من الأخبار العاجلة التي There's also another side to all of this. Perhaps an out for Iran. 各位记者朋友，大家下午好。 China will hold the China-Russia هائنة دفعة واحدة. وجاء شعار المظاهرة أو أن المستوى السياسي الإسرائيلي بالأحرى بعد اجتماع هذه على إسرائيل بيت الآية كيست فرتم فلسطين نجات جيفمون كم صبرا كاسو في ولقلتين حماسي في كرا أمريكا كالتي دان تاسفما جرو بينامين نيتانو كان كم سيستو ميديا لين قباسن سيريا الرتي وكرا غرغدانا كاكو في شراء أمريكا في إسرائيل تتا جرانين والكبسيسي تمني سيريا غوتنا أمريكا بنالي فتشو بردر بحياة تارير آل الشام ومنمات دي سوريا President Ahmad Sharan durfamu Israel irratti dhaadachuun dhagame hawti Yamanoota dhaadannoon Tel Aviv irratti akkasumas dooniiwwan Ameerikaa irratti inni qarqabe yaaddoonatti uume jechuun qajeelfama Tiraampiin Yaman irratti akkasumas Sanaa fi Hudaydaa irratti haleellaan gurguddaan raawwatame balbaloo miidhageetu. Maddeewwan Islamic Resistance of Iraq jedhamu humna intelligence kolaatika nageenya Iraaqiitiin qondaalli Islamic Resistance jeefamuun dubbitti bira kaasee jira. Haleellaa Yemen irratti fudhatame Iraaniin imbarsiisa jechuun dhaadannoon duraan Trump Ayatollah Sayyid Ali Al-Khamenei fi Masuud Pezeshkian qondaaltota biyyattii daranuu duchisiisuun dhagame Israa'el yaaddoo keessa seentee jirti. Waliigalteen Yuukireenii fi Raashiyaa dippiloomaasii addaa Steven Witkoviin taasifame gama Raashiyaatii waan hojiirra ooluun se'u jechuun dhagame jira. Gamtaan Awurooppaa ammoo Ameerikaa fi Raashiyaa wal diduun isaaniif qarqaba gammachuuti jedhama. Dhimma nikleerii Iraan irratti Chaayinaa Raashiyaa fi Iraan wajjin haasaan Beejing irratti ibsi addaa bahe Ameerikaan maal yaaddi kan jedhanii fi hokkarri guddaan Islamic Resistance qondaalli Abuu Kaajijaan ajjeefamuu wal qabsiise. Ministeerri muummee Iraaqiidha Muhammad Shiyaal Suudaaniiti. Weerarri guddaan Iraaqiin fudhachuu danda'a jechuun dhagame harki ibiddaa isaanii isaanuma gubuu jira. Maddeen balballoomii Al Jazeera, Al Arabiyaa, Hindustan Times, Times of India, Associated Press, First Post, Reuters fi Middle East Monitor qabannee dhiyaannee jirra. Xumura sagantaa keenyatti dhimbibbaa viidiyoolee kanaan gara balballoomitti isin ceesifna. قالت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل ستطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين سعيا لتقييم. في ظل نقص الإمكانيات 9 شهداء وصلوا إلى مستشفى الأندونيسي بعد قصف إسرائيلي من مسيرات. ليلى المقرر أن ينطلق بعد قليل، قد يقرر العودة إلى العمليات بشكل محدود دون الإعلان عن ما هو هذا الشكل المحدود. أفاد مصدر أمني للجزيرة بأن الأمن العام السوري التابع لوزارة الداخلية تسلم قطع أسلحة وذخيرة من وجهاء قديم. أن الجيش لن يتخلى عن شعبه بإذن الله. عاجلة التي تريدنا تباعا من اليمن بحسب وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله 4 غارات على حي الجراف. باسم جماعة أنصار الله الحوثي نحيا سريع استئناف الحظر على مرور السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب. السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وكذلك باب المندب وخليج عدن. ثانيا يبدأ سريانها حق قادة الحوثي وملاحقتهم بحق قادة الحوثي وملاحقتهم على غرار قادة إبدا جيوتا كودشاني دامسودا في والكركبني شارما مرسا لما فاتجودا في غفو غدا كان تيبول جنس إسرائيل تا هللا ولكيسا غازا في بيت الآية رتي فرتم فلسطين جفمون كنين دقدمي سغل مدو غرغدا كيسمي سوفي hospitaalli beekamaan biyyattiidha kanaafis barbadaa'uun wal qabsiisee dheekkamsa gurguddaa kan kaaseef Hamaas keessattuu lammiilee Ameerikaa ta'aniif kanneen dhalattoota Israa'elii lammummaa
Ameerikaa qabaniif qondaaltota waraanaa harka Hamaasiin Gaazaa keessatti qabaman gadi dhiisuuf waliigaltee irra muugamee fi Israa'eloota 59 keessaa meeqatu lubbuun jira gabaasa barbaannaa jechuu ajaja raayyaa ittisa biyyaatiin wal qabsiisee waraanni Gaazaa daranuu kan cimee fi Ameerikaan karaa Steven Witkoff ergama addaa bulchiinsa Tiraampiin waraanicha akka dhaabbatuuf dhiibbaa Netanyaahuu irratti gaggeessanis mana murtii biyyoolessa kan Tel Avivitti dhiyaachuu dhabuun hiriira guddaa kan uumeef uguramtoonni Israa'el saffisaan akka gadi dhiifaman bulchiinsi Benyamin Netanyaahuu akka nurraa bu'u jechuun Israa'eloonni yeroo hiriira bahaa jiranitti West Bank Tulkaarimiif Jeniin irrattis haleellaan gurguddaan Israa'eloota balaa dhaqqabsiisuun himamaatti jira. Liigiin biyyoota Arabaa akkasumas Emiraat dabalateetiin Israa'el wajjin hariiroo akka kutan har'a beeksisanii jiranii Witkoff adeemsi Israa'el waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu keessaa boqonnaa Qaataritti waliigalte raawwachuu qabdi jechuun garsi namoomaa Gaazaa irraa citeen Filisxeemonni dhibee akkasumas darraa gurguddaa bishaan dhugaatiin yeroo rakkataa jiranitti haleellaan dabalataa diroonotaan walakkeessa Gaazaa Beeytul Alaayaatti fudhatame hedduu kan dheekkamsiise biyyoonni gamtaa Awurooppaadha. Haleellaa Israa'el fudhatte kuni namummaa kan giddu galeessan godhannee fi gocha yakka namummaa irratti xiyyeeffate jechuun balaaleffatan ambaasaadariin Israa'el kan damee mootummoota gaaffii irraa ka'e kanaaf maddeewwan Hamas dhaadannoo dhageessuun wal qabsanii Sooriyaa fi akkasumas Gaazaa irratti tarkaanfii fudhanne yeroo jedhanis waliigaltee boqonnaa lammaffaa Witkoffin waliigalan kanan Hamas kallattiin Ameerikaa wajjin haasaa jiraachuuf qondaaltonni Hamas ergaa akeekkachiisa Doonaald Tiraampii fi hiree Gaazaa irratti Doonaald Tiraamp harkaa fudhatanii uguramtoota Israa'eliif kanneen lammii Ameerikaa qaban dabarsee kennuu fi reeffi 9 harka isaatti argamuu fi kanneen lubbuun akka jiran beeksisuun dhagame. Haa ta'uutii dubbiimaan qondaala siyaasaadha akka jedhetti tarkaanfiin Israa'el Gaazaa irratti fudhachaa jirtu yoon dhaabatiin gara lolaatti seenuu jechuun dhagame. Benjamin Netanyahuun hiriira gurguddaa keessummeessuuf Koreen Seeneetiidha walgahii paarlaamaa Israa'el dhiitee ba'uu fi warri Yahuudii jedhaman adeemsa Saamariyaa deebisanii dhaabuu West Bank kutaa Jeniin irratti tarkaanfii isaan fudhatanii fi manneen 164 guyyoota 50 keessatti diigamuun mootummoota gamtoomanii yeroo dheekkamsiiseef qoqqobbiif Israa'el saaxiluu dandaas jedhamus Israa'el dawaa Ameerikaa taasifachuun haleellaan Libaanos akkasumas Sooriyaa fi hamma Iraanitti Ameerikaa wajjin fudhanna jedhu yeroo gabbataa jirutti taaree maadheewwan kana ni hidhachiisa jechuun daranuu yaaddoome. قوات مدنية خارج إطار وزارة الدفاع السورية الجديدة. جميع هذه التحديات هي مطروحة بالنسبة. وقالت حركة حماس إن استمرار أجهزة السلطة الأمنية في استهدافها المباشر لأبناء الشعب الفلسطيني وبعدها مباشرة بدأ التوجه بأن هذه العملية عملية تخريب. الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار بعدم الالتزام بجدول الانسحاب وجددت دعمها لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة دون عوائق في القطاع. وقال بيان المجموعة عقب اجتماع وزراء خارجية 22 جولة من اجتماعات أستانا بمشاركة روسيا. waraana baha giddu galeessaa dhaabuuf adeemsa gurguddoof yaaliiwwan tattaaffii dippiloomaasiin taasifamu Israa'el gama ishiitiin olaantummaa isii mirkaneessituun alatti maadheewwan Iraaniin deeggaraman jettu keessaa Birgeedii Alaksa barbadeessuu akka barbaaddu bulchaan Israa'el Benyamin Netanyahuun dhaadachuudha kan miidiyaaleen gabaasuu irratti jiran. Birgeedii Alaksaatti dubbii himaan Abu Ubeydaan United States of America bulchiinsa Trump wajjin qondaaltonni ergaa isaaniitii hinaffaa kanaan ka'uun haleellaan walakkeessaa Beetul Alaayaa keessatti gaggeeffamee fi kutaa Ramalaa irratti kaleessaan fudhatamee Filisxeemota waliigala jahanarraatiin 16 erga galaafatee booda ta'uu Birgeediin Alaksaa ibse. Waliigaltee dhimma baha giddu galeessaa Kwaatar deemsaa jirtu wal qabsiisee Witkoff erga tibba darbe Dohaa daawwatanii Mooskootti kan argamaniif waliigalteewwan gurguddoon Raashiyaa fi Yuukireen yeroo itti didame kanatti haleellaan Gaazaa irratti raawwatamee Filisxeemonni dhumaatii kaleessaa far'aan 16 dhumuun daranuu kan dheekkamsiise manni marii mootummoota gamtoomanii karaa Antoonii Guutareeziin yaa'iin Qaatariif Emireet waaman kan milkaa'e ta'uu fi qoqqobbiin jalqabaa Israa'el irra qubachuuf yeroo jedhame Ameerikaa akkasumas Hangaariin mormuun dhagahamee jira. Israa'el gama ishiitiin tarkaanfiin kamillee nan deebisu jechuun weerara keessattuu 1967 hin fudhadhu jechuun gamtaan Awurooppaa Israa'el irraa deeggarsa kutuarraa ifatti beeksiseetii jira. Haa ta'uutii waraana baha giddu galeessaa dhaabuudhaaf yoo Iraan haleelamte malee nagaan argannu jechuun Maarko Roobiyoo daranuu dubbii ammeessa jedhamuun dhagahame. قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق على بيان يندد بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري عند الحدود
لنقل مشايخ دروز. وأوضح مراسل الجزيرة أن الحافلات سلكت طريقا عسكريا كان قد أقامه جيش الاحتلال بعد 8 ديسمبر. المستوى السياسي الإسرائيلي بالأحرى بعد اجتماع هذه الليلة المقرر أن ينطلق بعد قليل قد يقرر العودة إلى العمليات بشكل. وحي سوري الورود فوق ساحة الأمويين في العاصمة دمشق بمناسبة ذكرى الثورة السورية. ضحايا كثر. ثم دخلت الثورة السورية شيئا فشيئا تقاعدة. للا كتا بولتشينسا سوريا هرا ورانا حياة تارير آل شام كسمس مارتي حماسي في ISS وبفتشوران للا إسرائيل دماسكو في لا تاكي رتي فرتين هر السيفيلوني تربات جفمون إريرا درانو كان روسيف ويراني حياة تارير آل شام دادنو غرغدوف غرا تل أبيب تفولا واكا جروس غمتا موتا بيكس جتون سيرياتي فين غباسين ومنون حياة تارير آل شام مارتي غارين غولان ويراروف سوچي إيغالون إسانيا مو إسرائيل حاليلا كنف سببا جتشودا الجزيران مركنيسين تركم في ومبا جدو غليسا كيسا سوريا مارتين كردستان جرمان إريرا فوكورا غرغدا أمريكان دي غرمون تايسا جرانين تركين حاليلا فرطين والقبسيسس غمتا أوروبا جدو تغرا garummaa uumuuf sochiin Ameerikaan taasifte hin milkoofne jedha. Gabaasa Hindustan Times of Indian gabaasaniin Birgeediin Alaksaa maadheewwan Sooriyaa keessaa qaba kan jedhu Reuters wabeeffachuun akka gabaasetti Israa'el kaleessa Damaasqoo haleeluunis sababa kanaaf ta'us bulchiinsa masharaa dadhabsiisuuf akka tahe miidiyaalee wal harkaa fuudhanii yeroo gabaasaa jiranitti ture. Haleellaan guddaan jettiiwwan Ameerikaa maadheewwan yaaddonaataan jechuudhaan Inda of Intelligencein Iraaq Baagdaad wajjin bulchaa humna Islamic Resistance jedhamu kan Israa'eliin haleelaa ture qondaala isaa jeesuun Baagdaad keessatti dhoo'insa ji'a Ramadaanaa hiriiraan kan dhiiqe ta'uu miidiyaan gabaasan. Iraaq TV wabeeffachuu miidiyaaleen baha gidduu galeessaa akka jedhanitti Islamic Resistance Force haleellaa Tel Aviv fi akkasumas Baagdaad mataa ishii barbadeessuu akka jiru dhaadachuu Aljaziiraan mirkaneesse. إن بلاده تؤكد على احترام حق إيران الكامل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وأضاف المسؤول الصيني ماركو روبيو في منشور على حسابه في منصة إكس أن سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة لم يعد مرحبا به في البلاد. كان هناك شعور بالتواصل الإيجابي والمثمر للغاية خلال لقاء الرئيس بوتين once again to attack ships destined for Israel. Meanwhile, Syrian Kurds and their defense forces are uniting with the interim federal government. He had cancer and has cancer, very bad cancer. There wasn't. الترقب صوب مصير قادة الجناح العسكري للحوثيين، حيث من المتوقع بحسب تلك التقارير الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء وبعد انتهاء المدة المحددة للمهلة التي منحها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله للوسطاء. هوتي يمنوتا كرا يحيى سارياتين تركم في نرا فرتن غونكما يمنين همدسو تركم في أمريكا لبوب سجاتون دغامي أمريكان غما إشيتين أمس هاليل لوان غرغدون دوني رتي فرتمن جاتون هلكان كان ساليلوف أكا جرتو تايمز أوف إسرائيل غباسين درم. باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة وزورق مسير وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة attempts to weaken the so-called Axis of Resistance, an informal network of militia in the Middle East against Israeli and American influence and supported by Iran. China will hold the China-Russia-Iran-Beijing meeting on the Iranian nuclear issue. But the other will solve the problem. Via an Emirati delegation. But the letter might not get the reception that Pezeshkian says Iran will not bow or be humiliated. He cites what happened with Ukraine's President Volodymyr Zelensky, how Trump actor, and they expect to be treated with dignity in any potential negotiations. What they liked is when they heard about the death taking place with Ukraine. They were happy about that.
الإيراني عباس عراقجي أن الدول الأوروبية اتخذت سياسات خاطئة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. دانت ما سوربيزكشيان دبتي دونالد ترامب غورادو تشتي يرو دبتا ميديالين ورليتا CBN نيوز فوكس نيوز CNN نيف BBC ولركا فراني غولا الدنيا تينغان نوتي زلانسكي مسرا هارواتي وامانيتين اتدى كماني فكبر بادن دردربانيف برمدوما بيتوكوا كبر بادن تركمتشيران كانتانيف كانوا بسوندن deenyu tarkaanfii barbaachisaa ta'aniif karri keenya banaadha haa dhufan deebii argatan akkasumas maadheewwan isaaniin wal qabataniif adeemsa nam-tokkeetiin alatti yoo waliigalteen barbaachise kallattiiwwan waliigaltee fi seera idil addunyaa eeggate qofaan haasa'uu barbaanna waliigalteen dhiibbaa qoqqobbii jalatti ammoo harkanu micciiranii akka Zeleniskiitti White Houseitti waamanii Iraaniin akka barbaadan godhanirraa Iraan amantaan qabdu jechuun dubbatan tibba kana shaakala guddaa waliinii kan taasisaa jiran Chaayinaa Iraanii fi Raashiyaan tarkaanfiiwwan niikileeraaf aatomii gabbisa yuraaniimii Iraan irratti Beejing wajjin haasa'uu fi mariin biyyootaa keessatti Ameerikaa fi Israa'elitti yaaddoo uumamuun yeroo himamaa jirutti ministeerri damee alaa itti aanaa Chaayinaa kan Beejing adeemsi Iraanota abdii nutti horeetii jira bulchiinsi Tiraamp haleellaaf osoo ariifachuu baateeti rakkoowwan jiranii fi adeemsa keessattuu jaarmiyaa moota gamtoomanii caffee waliigala mana marii irratti murtoowwan biyyoota 15 dhimma niikileeraa Iraan irratti Jarman Firaansii fi UK'n waggoottan hedduu dhimma niikileeraa Iraan irratti haasa'anis waliigalteen ammaa kun kan Chaayinaa abdii qaba jedhamee jira Chaayinaan gama biraatiin osoo haleellaan hin raawwatamne jechuun qarqaba misaayilota taareenitti erguun odeessi CGTN gadi baasee Associated Pressiif Middle East Monitor Ameerikaan gaaniit molee gurguddoo aangoo murtoo Ameerikaadha marii addaa seenuun dhagame taareen haleellawwan isii wayyamoo karaa nagaatiin wajjin ta'uu fi niikileerii kana balleessuu kan jedhu kana ta'uu baannaan tarkaanfii dhumatti qaataa keenya qabachuu jirra jechuun kaleessa erga ibsa kennanii turan Masuur Peezekshiyaaf Ayatullah Sayyid Ali Alkaamini Tel Aviv haleeluuf qophiidha jechuun qaamni Iraanitti qarqabachuuf xiyyeeffate yoo jiraate ni bada erga jedhanii guyyaa boruu ammoo waliigalteen Chaayinaa Raashiyaa fi Iraan hariiroo waraanaa guddaaf deeggarsa birmadummaa biyya irratti mallatteessuuf jedhame peentaagonitti shororkaa uumuu Middle East Monitor Associated Press gabaasan miidiyaa First Post intalaa qophii addaatiin Iraan waan abdatte qabdi fakkaatti biyyoonni gamtaa Awurooppaas Iraan wajjin dippiloomaasii malee haleellaan miidhaa qaba Israa'el miidha jechuu waywaachuu irratti jiran balaan fedhe yoo bu'ees akkuma hawtii haleelletti Iraaniin haleellaa jechuun yeroo dhagametti har'ammoo Ayatullah Sayyid Ali Alkaamini Hizbollah hawtii Islamic Resistance of Iraaqiif Hamaasiin deeggaruuf qophii jechuun dhaadachuun peentaagoniin waccisiisuu miidiyaaleen gabaasan Witkoof erga Mooskootti imalaniiti haleellawwan Kiruuskiif akkasumas maadhee Keeviif odeessaa irratti taasifaman Zeleniskii kan macheessee fi Yuukireen Iskaandar misaayiliif Oorishneekiin haleelamtee loltoota hedduu dhabuuf loltoonni Raashiyaa tarkaanfii guddaa fudhataniin araddoota gurguddoo 8 keessaa 7 qabatanii daangaa Kurusk guutummaa sadarkaa jedhamuun to'achuun isaanii waliigaltee dhukaasa dhaabuu Raashiyaa fi Yuukireeniidha ni okkolchiisa jedhame Mooskoon gama isiitiin itti ilaalla jechuuf qoqqobbiin diinagdee keessattuu dabalataa dhimma hariiroo Iraan Chaayinaa fi akkasumas Raashiyaa irratti Ameerikaan ammasuuf duba deebuu dandeetti dubbiin Tiraamp irraa dhagahamte daranuu akka macheesseef hawtii Yamanotaa gargaaruuf Muhammad Abdusalam dubbiimaaf kominikeeshiniin hawtii gara Mooskootti waamamuun peentaagoniin machisiise Mark Rubio ministeerri damee alaa Ameerikaadha tarkaanfiin Iraan guyyoota muraasaan booda niikileerii hidhattu abadan hin milkaa'u kaleessa erga jedhanii guyyaa boruu ammoo taareen niikileerii yaaluufis akka jirtuuf Raashiyaan kanaaf ammoo tikaa fi kola haguuggii kennuu akka jirtu Kremlin beeksisuun daranuu peentaagoniin waccisiisuu Aljaziiraan gabaase. الموقف الإيراني لا يزال يشدد. اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدول الأوروبية اتخذت سياسات خاطئة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية الحالية لن يؤدي إلى رفع العقوبات بل سيجعلها أكثر تعقيدا جاء ذلك خلال لقاء سنوي مع طلاب الجامعات الإيرانية مؤكدا أن إيران لن تتفاوض إلا بعزة وكرامة مضيفا أن لغة التهديد لن تجدي نفعا مع طهران التي ترفض أسلوب إعطاء الأوامر. تصريحات بزشكيان تأتي في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية التي يرى اینا در مذاکره اصرار رژیم صهیونی
Pezeshkian. And Khamenei has a similar view. Some bullying governments insist on negotiation, but their negotiation این بین مسئولان کشور مورد اتفاقه. مين قال لك تسالك وضربه؟ تعال لا هذا times since October 2023. Iran launched 2 missile strikes, firing hundreds of missiles toward Tel Aviv. Dubbiimaan Ameerikaa kan Pireezidaant Tiraamp Steven Witkoff haleellaa naawwiti irratti fudhannu cimee itti fufaa Iraanis karaan ishee kana jechuu erga dhaadatanii Tiraamp kallattiin ammoo Ayatullah Sa'iid Ali Al-Kaaminiidha waliigaltee dhimma nikileeraa kanaaf deebii saffisaa akka nuu kennan sa'aatiin dhumate jechuun akeekkachiisuu wal qabsiiseeti. Pireezidaant Maasuud Pezeshkian humnoonni maadhee Hizbollaa dabalateetiin Tel Aviv yeroo dhumaatiif tarkaanfii Israa'el dachiirra jiraachuun hin dandeenyeen qarqabamti jechuun dhagame. Kremlin karaa dubbiimaa Peskov lan har'a sanaa fi akkasumas Hamas irratti raawwanna jechuun Gaazaa irratti isaan raawwatan yakka duugaa sanyummaadha ilaallata. Adeemsi shororkeessummaa maxxansuun Ameerikaa fi Israa'el baa giddu galeessaa keessatti dhuunfatan gonkumaa fudhataman qabu jechuun manni marii yaa'ii waliigala har'a taa'uun dhagame jira. Galtee dhimma baa giddu galeessaa Kwaatar deemsaa jirtu wal qabsiisee Witkoff erga tibba darbe Dohaa daawwatanii Mooskootti kan argamaniif waliigalteewwan gurguddoon Raashiyaa fi Yuukireen yeroo itti didame kanatti haleellaan Gaazaa irratti raawwatame Filisxeemonni dhumaatii kaleessaa far'aan 16 dhumuun daranuu kan dheekkamsiise manni marii mootummoota gamtoomanii karaa Antoonii Guutareeziin yaa'iin Kwaatariif Emireet waaman kan milkaa'e ta'uu fi qoqqobbiin jalqabaa Israa'el irra qubachuuf yeroo jedhame Ameerikaa akkasumas Hangaariin mormuun dhagahame jira. Waraana baa giddu galeessaa dhaabuudhaaf yoo Iraan haleelamte malee nagaan argannu jechuun Marco Rubio daranuu dubbii ammeessa jedhamuun dhagahame. He cites what happened with Ukraine's President Volodymyr Zelensky, how Trump humiliated Zelensky at the White House. This, Trump's negotiation deal, is a deception of global public opinion. It implies that they, the US, are willing على السلم الأهلي وستكون مكلفة من قبل رئاسة الجمهورية بالتواصل بمعنى أن عملية التوسع هي عملية السيطرة على أراضي جديدة بحيث يمكن أن تؤمن الرئيس فلاديمير بوتين بتحرير مقاطعة كورسك بالكامل في أقرب وقت وإنشاء الدبابات والهياكل والسفن والأفراد. تزامنت التحركات العسكرية مع تقارير عن استهداف واشنطن للنفوذ الإيراني في العراق، خاصة بعد سقوطه في العاصمتين العربيتين بيروت ودمشق. الاستدلال هنا وفق To all Muslims, brother and sister, all over the world, Ramadan Mubarak. May Allah make the month of Ramadan following Ramadan, fasting, praying, charity. Only Allah had commanded us to follow the great benefit this month and the opportunity for us to use the pure results from Allah. Shahrul Ramadan is a sign of reward time for the giveness and forgiveness. Being the month of Ramadan with special focus on good deeds. Jechoota hedduu qalbii namaa hawwatan kan dhaamsi isaanii yeroo dhibba dhaggeeffattus qufuu hin dandeenye akka kiyyatti gulaale keessa yaa Rabbi waan sitti yakkine nuuf dhiisi badii teenya maraa guddoof xiqqoo isii dhokataaf mul'ataa situ beeka kulli isii imaana nuuf kenni qalbii keenya jiisi nurraa qabi adawwii shira jinni insi gamtooma nuuf kenni nu tarkaanfachiisi fitnaa biyya duniyaarraa najaa nu baasi dheebuu qalbii imaaniidhaan nu obaasi jaalalaan nu faayi jibba nurraa kaasi hojii kee irratti umrii nu tursiisi yaa Rabbi obboleewwan wal nu jaalachiisi haqqii nuuf diriirsi diinii ol qabannaa yaa mootii olaanaa.